Aaga dhagaa meeshaalee elektirooniksii qulqullinaan akka addunyaatti beekaman biyya keessaa bakka feetan teessanii argachuu barbaaddu. Aksiisarootaa fi meeshaalee jijjiirraa bilbilaa baay'inaan raabsuuf jettanii eessaan argadhaa jettanii yaadaa jirtu. Maarree rakkoo maaltu jira? Gaaffilee kanneeniif kana fakkaatan hundaaf Odaa Elektirooniks salphaatti deebii isiniif qaba. Giddugala gurgurtaa raabsa meeshaalee elektirooniksii qulqullinaan sadarkaa isaa eeggate dhiyeessuun kan beekamu Odaa Elektirooniks yeroo gabaabaa keessatti maamiltoota hedduu horachuun tajaajila isaa babal'isee jaallatamummaa guddaa argateera. Meeshaalee elektirooniksii kanneen akka bilbiloota ismaartii orjinaala ta'an, laaptooppii, kompiitara gosa garaagaraa, kaameraawwan dijitaala, leensiiwwan kaameraa, aksiiseroota, chaarjaroota orjinaalaa, kuusaalee chaarjii yookiin paawar baank, kaameraa laayitii, filaattiif ismaartii ta'anii fi kanneen kana fakkaatan dhiyeessuu irratti argama. Kana malees meeshaalee elektirooniksii gosa kamiyyuu ajajaan yeroo fi bakka jedhametti ni qaqqabsiisa. Odaa Elektirooniks kanaan dura giddugala gurgurtaa fi tajaajila Finfinnee qofa keessaa qaba kan ture yeroo ammaa gaaffii maamiltoota isaa bu'uura godhachuun dameewwan isaa guutuu Oromiyaatti babal'isaa kan jiru yoo ta'u, dhiyeenya kana damee isaa haaraa Shaashamannee fi Naqamteetti banuun hojii eegalee jira. Teessoon keenya Finfinneetti Boolee Gamoo Oromiyaa darbii lammaffaa, Shaashamannee Apostoo, Naqamtee marfata tokkoffaa. Lakkoobsa bilbilaa 917 71 65 57 917 66 91 19 yookiin 911 duwwaa torba. Nu bilbilaa nu ajajaa. Meeshaalee elektirooniksii kamiifuu filannoon keessan Odaa Elektirooniks haa ta'u.